اوكي اتفقوا نوبس ان شاء الله نقبل اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ايه اتفقوا معكم السلام عليكم مصطفى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أبغى نجان جراتني مي أرى أفتي خاله بكات دامن راين كاسي واحد دوتانين برادة جرا كيساو وري انتليجنسي تبي وري غرتي موتوم ما أرى سلا غربنا ترينا دقي فتني غاري جيتي نما دوغارا بنسنجا مالي فرقو متخيل رجل تنما تواي كابا ولين بينا rakkoon qabdu san namni hundi arkuu danda'a beete ani waan namni arkurraan dubbadu waan namni arkuu hin dandeenye nu hubachiisuu barbaadan irra guddina keessaa rakkoo ummataa amma waa'ee kalee dubbanne irratti rakkoo ummata jaarsoo san kan naannoon Somaalee dhooytu deebi'ee naannoo Oromiyaa deebitee duubaan dhooyte eenyu keessaa dhawe jenneetti dhaqqabne Abubakar Ammannaaji Abubakar Muusaa itti gaafatamaa nageenya Hararii fi kan Oromiyaa bahaa nama tahe akka duubaan dhawe inni Mustafee wajjin hojjetutti dhaqqabte jechuun manguddoon teenyaa fi uummanni keenya. Dabre ammallee inni obboleettiin isaa Mustafee hojii dalayti. Amma gaa mootummaan naannoo Somaalees Itoophiyaa jala jirti ta'e Oromiyaas Itoophiyaa jala jirti rakkoon maali bakkinaan irra ibsuu barbaadu cimtuun naannoo Oromiyaa keessa jaarmanii caasaan jaaramte turi caasaa eenyuuti jettuutu dhufaa jechuudha. Maqaaf Oromiyaa malee caasaa uummanni Oromoon beekne tan mootummaan Oromiyaatu ni beekti jedhanii yaadnetu itti jaarame waan kaabarraa sodaannu san jala kanaatarraa hamtuu dhufu jirti jechuudha. Wanni inni dhaggeeffadhaa jiru qabxiin bakka tan. Qabxana isiniin garsiisa akka gaariitti odoon isinitti illee dheereessine. Amma gaa eega warra naannoo Somaalee oduu waraanni naannoo Somaalee uummata keenya qotee bulaa harka tokkoon qotachaa harka tokkoon diina firraa dhoorku kana dhawaa jiru duubaan maqaa shanee taappeellaatti dhawanii dhabamsiisuudhaaf qopheeffatan jechuudha. Dubbii san manguddoon jaarsootii fi hundi firraa fogga fashalsiisan bifa jijjiirratte guyyaa lamaan kanatti shanummaan isaan taappeellaatti dhawan san itti dhawuu dadhabnaan maal godhan jaruma gurbuma kana ani namare muslimin Ammannaaji Abubakar Muusaa isinin jiru kuni namootan alaa dhufu isaatu qeebalaa ture. Isaatu ummata kana dhiheessaa ture akkaan. Amma jarreen san guyyaa lama keessa maaliif abaa oowwabootaan gaafin jirtu bakka tan halaa. Jarri kuni warraan ani akka isaan wal qunnamtii hogga biyyeenni dhaqee qeebale beeku isaanuu amanan jechuu qilleensa irrattu. Bari isaan nu qeebale jedhanii ani ammoo baraa dhufee beektaa duraan hin beeku. Jarri sanarra nuti abaa oowwabo jedhanii jirra jaarsoo jedhanii kunoo madoo jaarsoo keessa jira achi lolu jirra jedhanii bifa biraatiin akka mootummaan isaan dhabamsiiftu gama mootummaa keessaan taappeellaatti dhawuu dadhabnaan gama abaa oowwaboo jechuudhaan dhufan jechuudhaan baase. Mee uummata keenya qabxuma tana laala. Guyyaa lama keessa wanni kun jijjiirame laala. Guyyaa lama keessatti. Eega inni saaxilamnaan abaa oowwaboo taatee jechuudha achi keessa. Shaayida baanee waan ani mootummaa keessa taa'ee godhe san shaayida argachuudhaaf warra alaa kana warra miidiyaa irra jiru kaniin abalu jeessin heemu warra abaa oowwaboo ta'e irra iyyuu akka abalu ni beeytan isinuu jarreen sammee dhaggeeffadhaa irra waan haasa'u guyyaa lama keessa jijjiiramanii jechuudha. So gama toftaan tuni isaa dhufte caasaa Oromiyaa keessa ijaaramte. Tani ani himu san tan oroodaaroo ani baaseef san ummanni san wanni isaan godhaa jiran Al-Shabaabiin ONLFiin mootummaa naannoo Somaaleetiin kan mootummaa naannoo Jibuutiitiin kan wali hidhatameeti bahatana isaan firraa quban qabanii asiin hungoonaaf qophiirra jiran jechuudha. Amma hamaan kamigaa qoree horofa keessa tan naannoo Oromiyaa keessa ijaaramte tana jechuudha. Tan afaan Oromoo dubbattu tan Oromoof daleena jettu ammoo diina guddaa wajjin hojjettu jechuudha. Amma gaa bakka tana bakki intelligensiin Itoophiyaatti kufe ka Oromiyaatti kufe jechuudha. Meenaafsi fitadde waa tuqumaan naafe. Amma gaa bakka tana keessatti uummata keenya wanni godhamaa jiru tuni odoo jaarsoon amma dhumaa jirtu tuni wanni dhumaa jirtuuf Oromiyaa fi Itoophiyaa ta'uun asirratti isin haa galu jechuu gabaabdutti.
qabxiin jabduun bakka tana jirti. Uummata jaarsooti gosa kanaatiin lola gabbuusanii dubbatan hogga dubbatan. Garuu immoo jaarsoon Oromiyaa fi Itoophiyaa raayyaa taatee falmachuu jirti jechuudha. Kan ammoo isii fixu naannoo lama idduutti caasaa alaan jaaramtee keessa jira uummata keenya. Naannoon Oromiyaa harkan jirtu, ilmaan Oromoo harkan jirtu. Keessaa Afran Qalloo, matuma ilmaan Oromoo harkan jirtu guutumatti Afran Qalloo. Naannoo Hararii keessa jaarmanni naannoo Somaalee kanaan jaarame ajaa'ibaati. Oromiyaa keessa ka jaarame ajaa'ibaati. Oduun beeynatti Oromiyaa fi Itoophiyaa haallayyaa kaayutu jaarame jechuudha gabaabdutti. Amma wanni ture ta'e eenyuti? Gabaabduu sittin dheeressu. Caasaan Geetaachoo Asaffaa. Geeffadhaa bakka kanarraan deebi'a. Caasaan Geetaachoo Asaffaa jaarrate. Harargee keessa jaarrate. Gosa takka keessaa jaarrate. Achi yoon jeeti kun ni fokkatti. Gosa takka keessaa jaarrate. Akkasitti hojiirra deebitee hojjechuu jirti. Caasaan Geetaachoo Asaffaa. Guutuun dalagu jirti. Horiin guddaan itti faca'ee baatanaan seenee dalagu jiranii jechuudha. Uummata keenya maqaa shaneetiinis taphachuu jiran bakka gartee mootummaa keessaan dha'uu dadhaban maqaa shanee uffatanii dhawanii jechuudha. So dubbiin tana yoo mootummaan tuni hubattee uummata jaarsoo kana bira dhaabbattee uummata jaarsoo kanaas dandamtee ifiis hin dandamne balaan jala kanaan dhuftu Oromiyaa fi Itoophiyaallee tadiituu tana hubadha. Namni nama gargaaru dhabe. Hogga hiraaree fira hundi kanni fira jawun hunda diinatti ta'e diinaa wajjin ta'uunis dirqamaa beeka jiraachuudhaaf. Uummanni daangaa xarafa sanirra jiraa jechuudha gabaabdumatti isin hima. Fayyaadaa bitadhee dubbiin tuni dubbii intelijensiin yookaan siyaasaan warri dameen nageenyaa Itoophiyaatii fi Oromiyaa jabanachuu qabdu fayyaadaa. Salaam alaikum. Galatoma jazakallah khairan. Yaada duratti jalqabarratti an dubbadhee walii hidhatti ka keessa jechuudha. Shaabiyaan amma jechaa jirtuun lola amma achi jeequmsa naannoo Oromiyaatiif Somaalee keessatti darbina. Isii jettu duratti isin tuqee wal qabatti kuniif warri tikaa as keessas jiran ka mootummaa ka naannoollee kan federaalaallee akkasuma viidiyoolee kennanii dhaganii inshaallah dhaamsi kuni kallattiidhaan osoo asii achi hin gorre isaan gurra bu'aa jechuudha. Warra dhimmi ilaalullee warra waan kanarraa agartee isaan barbaachisu. Nuti gama kennaa wanni jennu warri bakki kun sooshaal miidiyaa kanarratti waa darbannuu fi ofii qufaa walitti muufii miti. Namoota dhimmi ilaalu namni muutii irra of kaayee Anawaara san sagaleen kan keessi biraa dhufaara muutii irra of kaayee abbaa. Okay yoo inni ammoo muutii irra si kaayee yeroo si biraan bahee sirraa baasa abshir. Anam muutii irra si kaayee. Nara lali waan biraa si godhe seetee asana Anawaara san. So akkasii galatoomaa ulfaadhaa gumaa kan koo yaada bareedaa yaada bilchaataadha wanni akkana waan barbaachistu mootummaafis kaa'u. Dur mootummaan odeessa argachuudhaa fi uummanni maal jedhee uummanni maal yaadaa uummanni maal fedhaa kan jedhu caasaa isaa yookaan ammoo namoota bobbaaseetiin barbaadachaa ture amma dubbiin akkasii miti. Kan dalagamu sooshaal miidiyaa kana gubbatti mootummaan warra dhimmi ilaalu bobbaaseeti odeessa argachuu qabu argataa jira jechuudha. Isaa bu'aa guddaadha. Mallaqa malee bahii malee nu asitti sagantaa nu qopheessineen akka nama agartee tola oolma. Dalaguu biyya keenyaaf dalagaa waan jiruuf argataa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa inshaallah Jamaal Abdii siif kenna. Edaa Jamaal yeroo baay'ee na gaafachaa turte ammoo waalaikum salaam tulla barkaatu itti fufa baay'ee. Nagaa jirtu. Fayyaa qabda akkam? Galata Rabbii anamma gaafii guddaalee hin barbaadu gaafii guddaalee si dheeressuullee hin barbaadu gaafiin ani qabu waa'ee hasabbiisanii hasab ka Oromoo bichaatee miti ka Itoophiyaati. Oromoo bichaa wanti ilaalchisuun qabu hasab nurraa isa waa'ee hasab amma ka haasofnu waa'ee hasab Itoophiyaa mara ilaalchita Oromoo wanta daarii sanuu dhachu Oromoo daarii sanuu dhachu waa'ee mootummaa keenya gubbaa jiruuf waa'ee hasabaa softan waa'ee hasab nurraa dhaaba amma kanu jennu fakkeenya gaaf duraa odoo mootummaa keenya Abiyyiin abjuudhaan arge fedhe sun odoo Oromoo taate faarsee bulaanoo tana gayyaa'ee uu jedhu faarsee bulaan
warri Finfinnee olee lafa guurachuu fi achitti halkanii guyyaa biiroo aadaa turizimii ol u'u jedhe. Hadha garuu mootummaa keenya muummicha ministeera abjuun arge jedhee Sumaaleen taraan nu biyya Arabaatitti gabaree godhannee Kuweetiin nu bira teettu mootummaa keenya arabsitu faarsee bula achi taa'ee tantiibaa magaalaa Dirra Dawaa wajjin footoo ta'ee juusii dhuga. Maa ta'a kun tokko warra mootummaa keenya arrabsu. Maaliif زياد كمال جزاك الله خيرا فاضل لي كلام قاطع جيسنلي نعم الحمد لله قاطع فلسني قاطع جيسنلي oromo rahin dubbatti diina ran dubbattu faarse bulaale maaliif waa waliin teettee jima waliin qamaatuuf kaawon bira kanaamit nu oromoon akka farda akka qotiyoota afurii san taate oromoon abii sangaa adiin daldan dhugaa rabbi sanitti maan faarse bulaalle miti dafqaan bulaadhaan dalagadhee jiraadha malee dhaaba kamuun deeggamu kamulleen deeggaru akka maayyuun keenya si jedhe sanitti garuu keessattuu mootummaa naannoo oromiyaa ay keessaa yoo jiraatte warri jala deeggaru godinoota irra deeman keessattuu arsii irratti wanti dalagameeyyuu hin jiru achi tananii baaneen dalagan akka godina keenya godina laajjoo irraa jalqabee akka godina arsii irraatitti akka mootummaan kun qabate daandiin takkittii miti daandii gizee abaadirre abdaa keenya korra untee wannaa gubbaa jiru karaa akka waan shawaa diimaa afanii wayiitti teette homaa nun dalagamne kanaaf nu kajennu duuti haawwalee teenyarraa nu haa dhaabatu malee akkuma jen akkana mootummaa arrabsuun mootummaa diqqeessuun diina keessaan ka dhufe finfinnee irraa noomaan qabnu mee waasinitti magaafii takkitti qosin qabadha Mustafa hasabiin ka jettan Tigraay madaqee ani lafatiyya jedheen dubbadha Amara kilii dhaqee lafti jedhan dubba yoosuu dhaqalan garuu abbaan barbaade dhufee Dirra Dawaa dhufee lafatiyya jedhee Oromoo arrabsa Oromoo keessatti illee Oromoon aananii killee malee warra killee fi aanan nagadunu jedhe Abiyyiin bichaan arrabsini ummata Oromoo diqqaa guddaa warra amma keessa taa'ee caqasu haga ministeera garraatitti haga Biraanuu Juullaatitti arrabsan waan Abiyyi qofa arrabsanii miti Oromoon maaliif lafateen irra dhuftee kuunii kun Sidaama killee dhaqee Walaayittaa makiinaan keenya duwwaa deebi'a makiinaan keenya Walaayittaa irraa ooroo jennaan achi deebi'an kan irra dhuftee asitti akka barbaadde salphaa jabaattee keessa jara kabajaa qaba Oromiyaa irratti sabaaf waa dubbattan sabaaf sablamni waliin jiraana jira faarsee bulaan maan nu sabaaf sablamni irraa maan irraa qabna nutu dhaqee jira balbaleeraa karataara nutu dhaqee balbaleeraa taa'aa jira sabaaf sablamni itti nanta sinaan faarsitaniif qaraanaan nu waa balleesse tokko faarsee bulaa fi oppiidiyoo Tigree duraan Tigree waliin dadhabdeettu Abiyyiin jiisaa tagan taqaacaa waa eegusan tulla waqaa alhamdulillah jirta kanaaf baay'ee naasa'u Abiyyi garraa yoo ni tolchu asii gadi hattoonni warra lafa gurguratee lafa saamee lafa xaawula deeffatee gurguratee hadaabbaa irraa booyii qaran qotannu gaarii gabbaaftee lafa abboota teennaa akaakayyota teennaa lafee amma lafee boollatee akaakay abbaa keenyaa irra dhedheerti gurguratuuf yoo rabbi nu baase malee lafa abbaa keenyaa bakka warra ajibuutti dhedhee gurguratuuf dhaqaatti deemtee jirte nuuf yaaddeeti itti cicciratte jechuudha kanaaf Oromiyaa guutuu irratti namicha yoo rabbi tiise rabboon tiise ummanni Oromoo isarratti namni duulu hin jiru nun duulu isarratti abbaan bara hattuu naa duultu malee hattuu naa duultu garuu inni nu kajennu faarsee bulaa yoo Abiyyiin irra duulan maan dubbanneedhaan faarsee bulaan gisee kaan lafa gurratuuf aadaa turizimii biiroo Finfinneetti taa'u fotoon jala nu bira jira warra guyyaa achi oolu biyyaan baa jirra malee kanaaf namichuma san iyyuu maaliif hirmijaa irraa fudhatu dhabde atuu mataan keeti agootee dhiifa mana hoffolchi akka abbaatitti atuu guyyaa takkicha namichi san irraa gitti jala seenes caqasaa irraan dubbanne abbaan waan jedhani garuu kallattii sitti himamu irraan dubbanne maa irraan dubbatin odoo hadha garuu waan Jawaar akka wannaatitti barreessaa takkitti inni barreessu inni waan Oromoo ta'eef keessatti ammoo shawoon jala deemtee waan Islaama ta'eef itti leellisan tokko kanuma waan biraatii miti kaawwan biraa inni lammaffaan waan Arsii ta'eef itti leellisan warri faarsee bulaan isa barreessu faarsee bulaan kanaaf tokkoon keessan nama Oromoo sabaaf sablammi ka jettan sabaaf sablammi yoo waa dubbatte barreeffamaan Geetaachoo Raddoo isa bira taa'ee Abiyyi waliin taa'ee kootii gurraatti uffattee waan biraa dalaga Abiyyi ammoo Oromoo waan taatee Oromoo fayyaalessaa
Oromoon bahaa danda'a fuudhanii dirree ishee kana useen nuuf fidanitti waan barbaade irratti mul'isanii achi ol deebi'ee keessaan dalaga. Kanaaf Oromoo wanti walii galu amma geettee nu kajennu warra keessa tamartinu Oromoo irratti ofii walla duuloo ya barra duuloo ya maree mootum namni muutii irra hin jirre muutii irra kaadhu xaahir muutii irra kaayabba jamu si dhaga'utti hin jiru Jamaal narageetta Jamaal narageetta narageettanii amanamee namni tokko namni narageettan dubbaadha narageettaniimi sagaleen kiyya jira nam tokko dubbaadha takka kanaa barreessa okay Jamaal ni bahee okay itti fufi wollo Jamaal ni bahe Jamaal waan gootu ni dhiifama wollo yeroo tokko Jamaal mee karaa keessaatiin na barrees eenyu ati sinu banne leenca nama na barrees inshallah Jamaal karaa TikTok kiyyaatiin yoo na dhageette inshallah Jamaal si arguutti hin jiru yoo ol deebanii itti fufi wollo yaa kasi yaada gaariirra jirtan gabaadhaatti fufa akkasumatti tokkummaa nu barbaachisa badaan keenyas meeshaan keenyas hundinuu wal qabannee tokko taane malee beekaa jira keenya diinni keessa wal jaaretti nurratti duulaa jira nu immoo ofii keenya diina wajji walirra duulaa jira diinni diina inni keenya diina walitti ta'uu rakkoodha hundinuu siyaasa garaagaraa qabaates tokkummaan kun humna tokko haa taanu hundinuu anatu naan karaa Facebookidhaa ergattan anatu sirra taa'uu qabaa kan jiru kuni Oromoon agartee gaafa muusiftaniis Oromoodha jettanii irra keessanii amma garagaltanii diina waan godhataniif hin qabdani. Kanaafuu jala bulaadhaa, wadhagaadhaa, gorsaan, obsaan waa hunda jechuudha. Diinni hundinuu marsee jira. Oromoo lafa isaa saamaa jira, qabeenya isaa saamaa jira, lafarraa buqqisaa jira. Kana hunda agartee odoo nuyi tokko taane takka danga keenya jiru. Numaa keenya tokkummaa keenya wal nyaannee diina wal saaxilaa jirra. Tokko haa taanu jaanii itti fufaa agarte. Galatu wollo ko leenca nama jisa kallaa keeran baara kallaa fi kun yaada bareedaa kennatteen badi maashaallah yaada bareedaadhaa ulfaadhu galatu yaada gabaabduu akkasii bareedduu yoo dabarfattan nama tola ulfaadhu galatu Jamaal yoo na dhagaa jiraattee keessaan naa katan meeshaallah. Anwar jireen kana waarii musliim cufadhaa isin namni yookaan keessa musliim muutii irraa ufkaa inshallah. Emee yeroo takka naawubsa warri karaa TikTokii naawubsi Anwar naawubsi karaa Facebookii namni seentamee dubbatu namni karaa naawubsi yeroo tokko warri kun naawubsa dhiifama. Karaa Facebookii dhageettanii namni karaa Facebookii seente kun dubbatu yookaan ammoo karaa dhageenye bayi. Ashama harka fuunadhee dhagayaate jira akkasuma abbaa keenya qaalii sagaleen tiyya ni jirti. Ni jirti yaa. Naawubsi yeroo tokko naawubsi. Musliim afwan yeroo tokko musliim hireen keessaniin ammoo muutii irra kaadha. Anwaar yookaan musliim narra sin kaa inshallah muutii irra narra sin irraa baasan folcha itti fufu abbaati. Ayyaa kalla. Akkuma gaa yeroo hedduu galanni rabbiif haa gahu abbaan keenya jaalli keenya goonni keenya Mustafaan asirratti waa hedduu takka maaliif namni waan gartee qabu hin beeku akkasumatti gartee waan dhabe immoo hin wallaaluu jaanii nuti yeroo ammaa tana keessatti carraa hedduu carraa bal'aa yeroo hedduu namoonni yeroo waa'ee sabaaf sablammootaa akkasuma gartee gaa waa takka yeroo amma jaan yaadamma kanarraa nuti akka ummata bal'aa kaleessallee bara wanti itti kanatti bal'annee wanti kanatti guddannee fakkeenya ummata addunyaatiif taane sirna bareedaa qabaannee tokkummaa qabaannee jaalalaan waa hedduu takka maaliif jechuudha seenaa kaleessaa san caalaa isa arra harkaa qabna bakka arra jiru tanaatu murteessaadha jechuudha muummichi ministeeraa abbichuun hayyuun goonni namaa ummattoota Itoophiyaa kana ummattoota yeroo gartee nuti carraa kana hin argatin
Okay. Itti dhiifama. Akkasii hayyee gayyee. Akkasii wanti guddaan har'a nuti beekuu qabnu nutiin kuni ummata Itoophiyaa guutuu baadhatee kaleessa bar Itoophiyaan asab dhabdee turte. Kaleessa Itoophiyaan haala adda addaa keessatti akkasumatti sabaa sablammoonni hundi cunqurfamaa turan. Ramma jijjiiramni gartee har'a gama abbaa keenya goota keenya dhufee godhe jijjiirama addunyaan Afrikaanonni illee kaleessa Oromoo ittiin beekaa turan san kaleessa biyya tana ittiin beekaa turan san har'allee deebifnee addunyaaf mul'isu jirraa jechuudha. Nuti ammoo namni garaa bal'achuutu nurra jiraata. Tokkummaa jabeeffachuu isa biyya keessatti isa akkaataa jireenya hawaasa keenyaa keessatti guyyaa tokkotti wanti furamu hin jiru. Rakkoolee jirtu suuta tasgabbaawaa rakkoo jirtu hundasi furmaata itti barbaadaa suuta gechaa ifii wal dhageeffachaa gara waan guddaa harkaa qabnu kana jabeeffachaa tokkummaan isa dur caala maal dhabne asoo hin taane maal qabna ta'arra dhabne boru itti dhufaa jirra. Nuti gaachana sabaaf sablammoota Itoophiyaa guutuuti. Maaliif waan ummata bal'aa taaneef, waan ummata arjaa taaneef, waan ummata hammataa taaneef, waan ummata jaalataa taaneef. Seenaan keenya kaleessa illee sani jechuudha. Akkuma goonni keenya abbaan keenya leenci keenya gachaa ture. Oromoon hammachuu jaalata guddifachuu sirna keenya kaleessaa sanitti deebine arrallee ka irra jiru kana jabeeffannaan fuulduratti addunyaadhaaf illee raajii ta'uu ta'e. Maaliif gaanfa Afrikaa kana guutuudhaaf nuti ummata murteessaadhaa jechuudha. Kana isinitti illee dheeradde fuulduraatti waliin jirra. Akkasuma abbaa keenya qaalii nuuf jabaadhaa jechuun barbaada. Ummata keenya guutuudha. Ulfaatu gara tullisa kan baakira yaada bilcha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi yaada bilchaata maashaallah. Hin badin abbaa. Oromoon namoota kanaa bilchaata kana qabdi. Yaada bareedaa bilchaata akkasii kana kennadhaa hundi keessan naa gabaabsallee namoonni hedduun karaa TikTok illee jira. Ulfaatu gara tuuma abbaa jasa kan baakira barakallahu fiikum badin nama hayyuu beekaadha. Rabbi umrii dheertuu siyaa kennu akkasuma beekumsa irraa siyaa kennu akkasii ulfaatu inshallah warri gara TikTok jirtan Anwar hireen keetii naa gaggabaabsaam bahuu deemallee musliim yoo na dhageette please muutii irra naa kaa'e musliim. Okay Anwar hireen keeti. Anwar hireen keeti Anwar. Okay Anwar dubbachuutti hin jiru musliim. Anwar dubbata itti fayyee. Okay, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanif tunaguma. Naga alhamdulillah faarun rabbi. Ifu biyaada ke muutii rof kaa'e. Ati dhugaatti goota Oromoodhaa dhugaa dubbattu nama qarriffaa dhugaa cichee qabatee utuu jibbamtu utuu arrafamtuu nama dhugaa dubbatudha. Sindiqisiifachuu nan barbaada duraan dursee. Yeroo hedduun si hordofaa baay'een si hordofaa garuu liiviidhaan si argachuu hin dandeenye yaada kootiif si ibsachuu hin dandeenye gara miidiyaati. Kan hin jechuu barbaadu nuti Oromoon tokkummaa dhabuudha. Dura waliin nu cabsu, dura waliin nu cabsanii ka'anii harka nutti galfatu. Tokko lammaffaa immoo beekaa keenya bitatu nama dhageettii qabu. Nama Oromoon itti abdatu, nama bor biyyatti fayyadu, nama hayyuu Oromoo gareetti nu qoqqoodanii walitti nu kakaasu. Jarrechoo dinni keenya beekamaadha. Kana Oromoon hinni barates, hinni barannes, qonnaan bulaanis, naggaanin barsiisaanis kan hundi keenya iyyuu hin beekna. Maaliif waliin nu cabsani waan keenya akka nyaachuu barbaadu inuma beekna. Maaliif waliin nu cabna? Hayyuun keenya beekaan keenya maaliif bitamne walirratti maaliif duulla? Maa tokko hin taane Oromoon maal dhabne? Nuti baroota waggaa 150 dura cabne barate waa'ee seenaa caalaa beekuu dandeessaa? Uummata waggaa 150 barumsaan diinagdeedhaan qaroominaan akka ol hin baane uummanni cabe kuni yeroo tokkotti fooyya'uu hin danda'u. Gaaffiin uummanni gorree baddaa keessa jiran shana jettan abaa hojjetu suni gaaffiin maan deebine jedhamu. Barootaan cabiinsa kanaa
asirratti deeffachuun waan Oromoo kana waa'ee Oromoo waa keenya kan afaan keenya aadaa afaan keenya ta'us lafa keenya ta'us qabeenya keenya ta'us deeffachuun akka hin danda'amne tuu beeknu maal wal cabsinee diina walirratti kaafna. Kanuma kanan jedhu yaadni kan haasaa taasiftu baay'ee na tolaa. Akkuma kanatti nuuf fufuu qabda. Gara fuulduraattis yaada bilchaataa inni dhaggeeffata. Inni immoo diinaan bitamee garaadhaa jedhee deebi'ee obboleessaa cabsuu barbaadu. Rabbiin gar tokkotti nu haa deebisu jennaa du'aa isin barbaachisa. Kan keenya kun baay'ee nama dhiba. Utuu tokko taane namni nu cabsu hin jiru, namni nutti bu'u hin jiru. Nu diiganii kaanii akka nutti galfatu waan keenya fudhachuudha. Kanuma kanan jechuu barbaadu.